Abdii Raggaasaa. Duraan dursa Waaqayyo fayyaa kee kaleessatti si haa deebisu siin jedhaan akka obboleettii tokkootti. Dhugaa dubbachuuf madaa kana argame baatanii deemuun baay'ee ulfaata. Fayyaa keetti si haa deebisu. Maaliif jennaan ani jechuudha viidiyoo isaa inni gadhiise qaamni isaa akkatti gubate argeen ija kootiin ilaaluu nan sodaadhe jechuudha. Ani fayyaa otoo hin qabu jechuudha. Inni immoo dhukkubsatee kana baatee ji'oota lakkoofsisee jira jechuudha. Waaqayyo si haa fayyisu. Egaa akkuma beekamu Abdii Raggaasaa kanaan dura amantii isaa keessaa ba'ee amantii gara biraa deemee amantii kana dura keessaa ba'ee san qeeqaa ture. Yeroo inni qeequu jechuudha namoonni immoo namni kun amantii keenya keessaa ba'ee baga deeme amantiin kana abbaatii garuu amantii keenya qeequu hin qabu seeraan nuuf haa gaafatamuu jedhanii dubbachaa ture jechuudha namoonni jechuudha. Egaa inni seeraanis hin gaafatamne namoonnis dudubbatanii madhiisanii haa ta'u malee namni kamiyyuu amantii barbaade hordofuun mirga qaba. Amantii namaa immoo kabajuun dirqamadha. Maaliif jennaan anaaf naa taanan jechuudha. Mukatti yoon sagade mirga kooti naaf ta'e taanan jechuudha. Kanaaf amantii walii kabajanii jiraachuun dirqama namummaati. Haa ta'u malee namni kun guyyaa fi sa'aatii isaa eegee jechuudha. Abidduma mana keessaatti kaasee jechuudha Waaqayyo. Maaliif nam tokko jechuudha gaafa arraba isaatiin darbu gatii isaa inuma argata. Yeroon jedhu abdiitti gammaduu otoo hin taane abdiin ani akka obboleessa tokkootti na gaddisiiseera kun irra ga'u. Maaliif jennaan nama waan ta'eef namni immoo badii namaatti gammadu hin jiru. Ani garuu nama kamiyyuu badii namaatti hin gammadu. Balaa akkasiis immoo Waaqayyo namaa oolchu. Namni lafa kanarratti waanuma facaase haammata. Ani abdiin fakkeenya guddaa naaf ta'e waan baay'ee nama barsiisa jedhee yaada. Wanti abdii irra ga'e kun jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoonni baay'ee irraa hin baratu hin jedhee yaada. Maaliif bakka baay'ee ulfaatadha. Haa ta'u kan malee namni kun haatumti manaasaa zayitiitti naqxee sababa wal dhabdeetiin zayitiitti naqxee zayitiin kun isa affeelee jechuudha. Maaliif bakka namni kun akka kootti dhugaa dubbachuuf uumaa isaa yakke. Nama yakke osoo hin taane uumaa isaa yakke. Uumaa isaa ganamaa yakke jechuudha. Maaliif amantii namaa tuquun eessumattuu dhorkaadha. Dhugaa dubbachuuf maaliif waan fedhetti amanu abbaan fedhe amantii namaa kamiyyuu kabajuun dirqamadha. Kanaafuu gatii arraba isaa hinuma kaffalee gatii arraba isaa kaffalee fudhachaa jira jechuudha abdiin. Wanta kaleessa balleessaa ture aarsaa inni kaleessa balleessaa ture kaffalee fudhachaa jira jechuudha. Haa ta'u malee namni kun yaalamee akka yaalamuu fi gargaarsi godhamee fi ammas immoo gargaarsi nan geenye jedhee viidiyoo waraabee qaama gubataa isaa kana gaafa nas baasu an dhugaa dubbachuuf ija kootiin ilaaluun jibbe. Fayyaa ta'e ani otoo hin jiruu nan sodaadhe ija kootiin ilaaluun. Qaamni isaa baay'ee kan gubate. Zayitii daffaachuun hin ulfaata. Bishaan xiqqoo hoo'eyyuu gaafa qaama namaa irratti namu akka nama gubu abbaatu beeka. Kun immoo zayitii danfaadha. Gaafan viidiyoo isaa laaluu jechuudha annan sodaadhe. Inni garuu ji'oota meeqatti rakkachaa jira jechuudha. Waaqayyo namaa oolchu kan akka kana. Kanaaf namni kun qarshiin naaf haa guramu jennaan akkamitti si guramaa? Qarshiin kana dura si guramee eessa dhaqee? Innuu si yaalsisa? Dhaqii yaalamiiti yoo si hanqate nutti maddu si gargaarraa jedhanii uummanni itti duulanii jechuudha. Haa ta'u malee uummata otoo hin ta'in Dooktor Alsiin lakkii kunii amma kanatti irratti guuramee jira waan ta'eef sigaa kana yaalamiiti gaafa si hanqate immoo si guurraa jedhee irratti qabee jechuudha. Dubbii gabaabaa koo maalan jechuu barbaada yoo jettani amma immoo abdiin as deebi'ee kana hundumaa danda'ee madaasaas baatee
kana dura kan uummata kiristaanaa sin gaddisiise yookaan otoon beekus otoon beekines kanan sin gaddisiise dhiifama naa godhaa jedhe. Namni kamillee inni nama balleesse hin qabu, nama miidhes hin qabu. Garuu akka yaada kootti uumaa isaa gaddisiise waan ta'eef uumaa isaa ganamaa sana xiqqeesse. Uumaa isaa ganamaa san lafa dhufe sanaa wallaaleetu aarsaa kaffalaa jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyo obboleessa koo sitti araaramu. Maaliif jennaan Waaqayyoon gaddisiisteeti. Uumaa kee ganamaa san gaddisiiste. Kanaafuu Waaqayyo araaran fuula isaa sitti haa deebisu. Dhugaa dubbachuuf ani itti qoosuuf otoo hin taane namni kun baay'ee tokko na gaddisiise. Maaliif aarsaa amma kanaa kaffaluu isaatti ani umuriin amma kana jiraadhe keessatti umuriin amma kan lafa kanarra jiraadhe keessatti ani nama wanta akka kanaa namarratti raawwate ija koon hin agarreen. Qaama namaa akkatti gubatu, gogaa namaa akkatti gubatu an takkaan agarre malee Waaqayyo illee namaa oolchu. Abdii jechuun fakkeenya guddaa namaaf ta'a. Dhugaa dubbachuuf namoonni baay'een isarraa hin baratu jedhee yaadaan. Jalqaba isaatii kaasee hanga guyyaa irratti diraama namni kun irratti hojjetamuu isaatti baay'ee tokko ulfaatadha. Ani yeroon taa'ee yaadu diraama natti fakkaata malee namarratti wanti kun ta'a jedhee hin yaadu. Dhugaa dubbachuuf innatti ulfaate bakka namni akkamitti akka baatee deemu madaa akka kanaa. Kanaaf obboleessa koo Waaqayyo si haa fayyisu. Atis immoo obboloota kiristaanaa dhiifama naa godhaa jettee Waaqayyos akkasuma dhiifama siif haa godhu. Waaqayyoon uumaan kee ganama gaddisiiste arraba keetiin dhiifama siif haa godhu. Fuula araara isaa immoo sitti haa deebisu. Amantiin kamiyyuu dhiifama hin jaallata. Maaliif jennaan bakka lafa kamittuyyuu dhiifamni barbaachisaadha. Kanaaf amantii walii kabajanii jiraachuun barbaachisaadha. Garuu immoo akka yaada kootti ani abdiitti qoosoo otoo hin taane barumsa guddaa fakkeenya guddaa akka namaaf ta'u nan beeka dhugaa dubbachuuf. Maaliif jennaan diraamadha kun akka kootti malee nama dhaabbatee deemu tokko irratti akka kanatti raawwatama jedhee yaadan. Kun garuu wanti hundumaafuu kun gatii arraba isaa aarsaa kaffalaa ture kaffalchiiseen jedhee yaada. Waaqayyo si haa fayyisu abdii. Kanaaf Waaqayyo immoo fuula isaa sitti haa deebisu. Araara isaan sitti haa mul'atu. Madaa kee kana immoo Waaqayyo siif haa qorsu. Dhugaa dubbachuuf akka obboleessa tokkootti natti dhaga'ame. Egaa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti immoo nagaan naaf tura.